yaa ture jechuudha. Rakkoo saniif wanti kalaqaa naga kaasee inni guddaan rakkoo uummata kiyyaati jechuudha. Isa qofa osoo hin ta'in immoo balaa tasaa ka'uu fi ofiin ofiif kan jedhu qaba yeroo baay'ee. Ofiin ofiif jechuun waan ofiitti fayyadamnu hundaa ofii keenyaaf kalaquu qabna kan jedhu keessa kiyya jira daa'imummaa kiyyaanu. Kanuma kanarraa nangaa kalaqaaf kaka'ee hagana dhufe jechuudha. Hayyee kanaaf rakkoodhuma qonnaan bulaa wajjin wal qabatee jirutti itti dhiyoo waan turteefiti. Ati dhalataa baadiyyaa gaafa taate rakkoo baay'ee agartaa, rakkoo baay'ee argaa guddatta. Intala eessatirraa abbaa eessatirraa dhalatte maaliif yeroo baay'ee gaafii baay'ee keessatti uumama. Gaafii san deebisuudhaaf immoo tattaaffii goota. Sanii fi waa hunda caalaa immoo kalaqni dhimma filannoo hin qabnedha biyya keenya fi kanaaf biyyi keenya immoo hireen biyyi keenya qabdu kalaqa. Kanaaf karaa qonnaatiin isoo ta'e karaa kallattii garaagaraatiin isoo ta'e sababuma saniin daran kalaqarra xiyyeeffadhe naannoo keenyatti namni waan rakkoo garaagaraatu jira. Namni kan ittiin qoturra gaafa akkanatti kan ittiin facaasurra gaafa laalte kan ittiin biifurra gaafa laalte namni gaafa qoricha biifee kaansariidhaan waggaa 10 waggaa 15 booda kaansariin qabame mana ciisaa seeftiin fayyadamanii. Kanaaf kun rakkoo hamaa ture gaafa argu namni kaansariidhaan qabame mul'ata. Akkasuma immoo humna bal'aa fayyadama. Sanumarraa ka'eetan gaa rakkoo ufuuf immoo furmaata taana jedhee waan yaadeef yaaluu eegale. Sanumarraan ka'ee kalaqoota baay'ee namoota lukaan qabne fa'aa ture isaaniif fiilcharii hojjechaa ture. Akkasuma immoo baadiyyaan dukkana turte ifaafaa hojjechaa ture. San rakkoo isaan furuu fi akkasuma immoo lakkoo qotee bulaa furmaata waarawaa kan itti argadheetti badhaafame san akkas ture jechuudha. Hayyee gaariidha gaa. Mee ammati akka odeeffadhee jirutti Yuunivarsiitii Arsiitti barataa saayinsii qonnaati. Kanati hojjette immoo meeshaalee ogeessa yookiin immoo ogummaalee ati barattu kanarraa addatti ogummoota namoota baratanidha yeroo baay'ee kalaqa akkasitti yeroo kan hirmaatan yeroo kan mul'atu jechuudha. Mee barnoota ati barachaa jirtuu fi kalaqni kun hariiroo qaba moo wal dhiitamoo akkam? Wanti baay'een wanti kalaqa tokko kalaquudha fi waan baay'ee walitti fidee kalaqxa. Addunyaan tunillee walitti hidhattuudha. Kanaaf kalaqni walitti hidhama qaba. Tokkoffaa baay'ee guddachuun rakkoo san beekee furmaata kan kennuuf na gargaaree jira. Kanaaf fiildiin an baradhu jalqabaa gaafa kutaa 11 fudhatan baradhu tiiveet injiiningii baradheera. Sanaan booda qoricha garaagaraa irratti gaafuma kutaa elementarii baradhu qorannaa gaggeessaa ture, qorachaa ture. Sanirraa kan ka'ee kalaqa rakkoo immoo ni agarta. Gaafa rakkoo agartu ati rakkoo kamiifiyyuu furmaata goota jechuudha. Kanaaf karaa ispeeshaalii makaanikii injineeringiidhaan wantoota wal qabatan kalaqaa ture. Kanaaf barnoonni wal qabata. Uumaa waliin dhiitanii haa ta'u garuu kalaqachuun baay'ee biizii godha. Gaafa hojjettu baay'ee humna ol biizii godha. Kanaaf in ulfaata. Haa ta'u immoo ati hamma dandeesse wal simsiifta. Icciitiin guddaan kalaqaa immoo kalaqa dubbisuudha. Dubbistee qorattee sanaan booda irra deebitee yaaluudhaan kalaqa tokko kan argattu. Namoonni addunyaa kana jijjiiranii barataniitii miti. Fakkeenyaaf saayintistoota addunyaa kanaa fudhatte namoota addunyaa kana gara ifaatti fidan gaafa fudhatte barnoota illee baratanii osoo hin taane bara dukkanaa san keessatti jechuudha. Akka nu daree teenyee har'a baran osoo hin taane osoo daree taa'anii hin baratin addunyaa kana jijjiirani. Nuti immoo daree teenyee barannee furmaata akkasii fiduu hin dandeenye. Hayyoota gurguddoo Albert Einstein fa'aa namoota astiroonoomii fa'aa gaafa fudhatte barataniitii miti. Isaan gaafa furmaata waan gurguddaa argatan osoo hin baratin. Kanaaf guutumaan guututti baratteef qofa osoo hin taane namoonni baay'ee kalaquudhaaf barnoonni murteessaa miti. Barnoonni murteessaa miti garuu immoo gaafa baratte waan san walitti fiddee si fayyaduu danda'a. Kanaaf anis bifuma saniini ispeeshaalii immoo amma pilaan saayinsii wantiin baradheef qorannaa garaagaraa fakkeenya meedisinaal pilaantii irratti yaalii guddaa elementi irratti gaafa gaggeessaa waanan tureef akkasuma immoo bal'inaan uummanni keenya irra pilaan saayinsii irratti waan hojii garaagaraa geessu bu'uurallee waan ta'eef gara pilaan saayinsii goree akkasuma kutaa 11 immoo tiiveet injineringii waan hin baradhee fi bu'uura naaf ta'een walumatti fideen hojjechaa ture jechuudha. Maaliif qonni agroo maashinarii gaafa fudhatte walitti hidhata waan ta'eef sanumarraa hin ka'ee kalaqa kanaaf itti deemee jechuudha. Hayyee egaa duratti daawwattoota keenyaaf xiqqoo kaasuu yaaliin ture egaa ati ilma abbaa gadaa Gobena Hoolaati. Egaa abbaa gadaa Gobena Hoolaa immoo abbaa gadaa Tuulamaa ammaati. Mee sirni gadaaf kalaqni hariiroo qabu laata? Sirni gadaatii fi kalaqni hariiroo guddaa qaba. Suni waan nama eenyu waan shakkuu miti. Addunyaa illee kan ragaa baatu jechuudha.
addunyaan akkamitti ragaa baati warri sila akka addunyaatti jalqaba uumamee warri faranjii ragaa nu bahee jira. Kanaaf sirni gadaa instituushinii guddaadha. Instituushinii guddaa jaarmiyaa guddaadha jechuudha sirni gadaa. Kanaaf sirna gadaa keessatti immoo waan baay'eetu jira. Warri siyaasa gaggeessu jira. Warri aadaa hoogganu jira. Warri immoo afaan hoogganu jira. Warri immoo sila teekinooloojii abuuru jira. Warri immoo sila rakkoo dhufu irraa qolatu jira. Warri waan alaalee jira jechuudha. Kanaaf sirni gadaa waan baay'eef keessaa qaba. Waan baay'ee utubameet deema jechuudha sirni gadaa gaafuma deemu. Fakkeenya gaafa fudhattee warri jaarmiyaa abbaa gadaa warri utubanii gosoota baay'eetu jira. Fakkeenyaaf gosa ogummaa qaban jechuudha. Ogummaa qabu kalaqa akka ammaa kana kalaqa osoo hin taane ogummaa qabu. Fakkeenyaaf ogummaa sibiila tumuu, ogummaa erbee faaquu, ogummaa biyyee dha'uu, ogummaa lafa qotuu. Isaanan kuni ogummaa jaarmiyaa sirna gadaa ture jechuudha. Kanaaf garuu warri baargamaa dhufanii qaroomina Oromoo waan arganiif, qaroomina sirna gadaa waan arganiif, instituushinii guddaa waan ta'eef sammuu awudoolojii Oromoo hidhanii jechuudha. Oromoo irratti saayikooloojiyaalii gaafa laaltu namoonni waan kana hojjetan hin jibbamu uummata keessatti hin jaalatamani. Fakkeenyaaf tumtuu siin jiru sibiilan tumtu silaata sibiiluma tumteetti waanuma garaagaraa tumaa deemteeti waan tokko abuuraa deemtaa hojjechaa deemtaa jechuudha. Qacqaaci siin jiru hin tumtu jechuudha. Intala sirraan fuudhani. Lammata immoo gaafaati biyyee suphitee sila waan garaagaraa faaya garaagaraa hojjette biyyee suphita siin jedhu intala sirraan fuudhani si jibbu. So sammuu keenya irratti waan akkanarraa biyya alaatirraa waan fe'amaa tureef akka jibbamu waan taasisee fi uummanni Oromoo walakkatti qaroomina addaan kute jechuudha. So sila warri teekinooloojii abuuru warri amma fakkeenyaaf abbaa gadaatti bokkuu kan hojjetu kallacha kan hojjetu warra kana jechuudha. Haga ammaan kana jechuudha. Gaafa rakkoon dhufellee warra abbaa duulati kan lolee lolchiisu warra meeshaa kana hojjetudha jechuudha. So warra meeshaa kana hojjetu akka jibbaman godhan uummata Oromoo keessatti fakkeenyaaf amma naannoo keenya gosa kuufama jedhamutu jira. Gosti kuufamaa sun akka ilaalcha addaatti ilaalamaa jechuudha. So maalidhaa suni adoolojii alaa nutti fe'ame. Silaa warri kuni jajjabeeffamee akka waaqatti ilaalamuu qaba. Maarashaan inni ittiin qotu tumtuu jedhuuni. Silaa kan ittiin lafa qotu isa san kan inni tolcheefsan jechuudha. Silaa namni kun jajjabeeffamuu qaba, jaalatamuu qaba. Garuu uummata keessatti ilaalcha jibbamaa qabu. Fakkeenya gaafa fudhatte akkuma nooi maal jedhu sitti fakkaate waan silaa qaroomina kana akka fiduuf ta'uu danda'a. Silaa xiyyaara haaraa addunyaa hojjette kan nuti hojjeta ture jechuudha. Maal jettee xiyyaara waaqa hanqisaan mana waaqa hanqisaatii lafa hanqisaan ijaaraa jetteen jechuudha. Dargaggoota Oromootiin walitti qabdee. Gaafasi silaa gaafa namoonni baay'een mana waaqa hanqatee lafa hanqatee ijaaruudhaaf tattaaffii gaafa godhanii ati uma yaalte waan baay'ee moo yaalii keessaa argatta jechuudha. Ima yaalta sanaan booda silaa yaaliin isaan godha sun boodarra garamitti dhufa ture gara xiyyaara hojjechuutti dhufa ture jechuudha. Kanaafi garuu boodarra ilaalchi jaarmiyaa Oromoo keessatti sirna gadaa keessatti namoonni ogummaa qaban akka jibbaman taasise jechuudha. Boodarra kana waan ta'eef uummanni Oromoo karaa kalaqaatiin, karaa ogummaatiin, karaa saayintistiin, karaa qorannoof qo'annootiin duubatti deebi'ee jechuudha. So amma ilaalchi sun immoo uummata keenya keessaa badee yoo xiqqaate hojii duulaa haaromsa sirna gadaa keessatti uummanni Oromoo qorannaaf qo'annaa taasisee karaa kalaqaatiin, karaa abuurraa teekinooloojiitiin karuma jaarmiyaa sirna gadaatiin ol dhufuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf wiirtuuleen garaagaraa jira amma kan ol dhufaa jiranii. Kanaaf sirni gadaatii fi kalaqni sirna gadaa keessatti kalaqni damee guddaa tokko jechuu hin danda'ama jechuudha. Maaliif bu'uura uummata Oromooti. Hiree ittiin uummata Oromoo ittiin kabachiiftu kalaqa waan ta'eef jiruuf jireenya uummata Oromoo kabachiisu kalaqa waan ta'eef kanaaf achi keessatti immoo ogeeyyiidha. Ogeeyyiin suni akka uummata Oromoo keessatti kalaqxoota jedhamu. Kanaaf jaarmiyaa sirna gadaa keessa jiru jechuudha. Duruma jira jechuudha. Kanaaf sirni gadaaf kalaqni hariiroo qabu. Hariiroo qabu. Kalaqa jechuun jaarmiyaa sirna gadaa keessaa dameessa guddaa tokko jechuudha. Egaa Gurmeessaan daa'imummaarraa kaaseetii kalaqa kana kan hojjechaa ture akkan odeeffadheetti jechuudha. Barataa kutaa 6 ta'eetii kan inni jalqabee kan jedhu dhagaa odeeffannoon jiru gama keetiin kan arganne jechuudha. Egaa ati yeroo sanarraa daa'imummaarraa jalqabdee har'a sadarkaa badhaafamuutti akka Afrikaatti sadarkaa badhaafamuu fi akka addunyaatti illee nama abdiin sirra godhamee jiru dargaggeessa akkasiiti. Mee jalqaba yeroo daa'imummaarraa kalaqa kana jalqabdu akkasittiin nam milkaa nam badhaafama jettee irratti hojjechaa turte moo yaaddee?
yeroo badhaafamtu sanammoo miirristi dhaga'ame tunuuf qoodde. Ani tasuma akkanatti na milkaa'ee yaanne nuti dhalataa baadiyyaati ijoollee kalaquma sila ta'eefan rakkuma arguufan waaf kalaqaa ture malee hagana hunda na milkaa'ee yaanne ture. Haa ta'u garuu akkaataan itti kalaqa keenya kalaqaa ture rakkoo irraa ka'eeti. Rakkoo dhaabbadheeti. Duraanii gaafa kutaa 5 ture wanti tokko akkuma reediyoo illee teebbillee pileenillee kalaquuf yaaliin godha ture. Garuu boodarraa rakkoo hawaasaa ati gaasila baadiyyaatti lattee godhatteef rakkoo uummataa baagala agarta waan ta'eef ilma qotee bulaa waan taateef rakkoo liinii agarta waan ta'eef akkasuma immoo manguddoo wajjin oolta. Gaafa manguddoo wajjin ooltu immoo waan baay'ee baratta ogummaa baratta. Kanaaf kalaqa baradhaa ture kalaqa namoota gargaraata irraa ogummaa gargaraa inni baradhaa ture sanaafi annan milkaa jedhee yaadni hagana garuu booda adeemsa keessa gaafa kalaqa waan gargaraa hojjennu wanti nu kakaasu tokko ture mana barnootaatti dhuma barnootaa irratti na badhaasu akkasuma immoo yeroo gargaraatti egzibishinii kalaqii san egzibishiniidhaaf nan geessaa bakka gargaraatti nan agarsiisaa akka mootummaa Oromiyaattis akka bakka gargaraatti akka biyyattiittis kalaqa sana agarsiisuudhaaf bakka gargaraa deemaan ture inni sun ana keessatti inisheet godhee kan akka kaasaa ture sanaan booda gaafan kutaa 9-8 ture dorgommii intarnaashinaala dorgomaan ture onlaayiniidhaan qaamaalee deemee dorgomaa ture dorgommii biyya Turkii akkasuma dhufaa ture haamilee horadhaa ture. Namni illee na kakaasaa ture sanaan booda adeemsa kana keessan dhufaa ture egaa adeemsa kana keessa gaafan dhufu chaalenjii si mudata gaafa dorgommii dorgomtu dorgommii kanaaf illee gaafa qaqqabnu dorgommii fakkeenya akka Afrikaatti akka biyyattiitti gaggeeffamaa ture kan dorgomtu warra ati ba'anii barataadha. Garuu kasi wajjin dorgomu kalaqaa egaa ta'e nama PhD qabu akkasuma immoo ijoollee potenshaala guddaa qaban ijoollee Finfinnee ijoollee Afrikaa fa'aa wajjin dorgomta. Kanaaf immoo nuyi gangalataan daarooyyeen baadiyyaatti dhalate kun immoo wanna jennee abdiin qabnan turre ijoollee Finfinnee wajjin dorgomtaa haalli isaan itti piroojeektii isaanii ibsan haala addaati. Haalli immoo nuyi afaan keenyaan ibsinu haala xiqqoo gadi bu'aa ta'een kanaaf achi keessatti garuu yaada aayidiyaa fi akkasuma immoo piroojeektii san rakkoo jiru namni kun rakkoo jiru qoratee jira. Boodarra immoo rakkoo sanii furmaata waarawaadha wanti inni kalaqe kun kan jedhamu laalama. Sanaan booda bifa saniin piroojeektiin kiyya kalaqni kiyya kan kalaqe kun bifa saniin mo'adhee gaafa mo'adhugaa namoota baay'ee keessa namoota 400 ol keessa kan akka biyyaatti dorgomtu turte. Achi keessa immoo dafanii waan kana agas nan baajee yaanne abjuudha namoota baay'ee mana keessa ati of tokko baasu jechuun akka carraatti ilaalta. Sanaan booda tarmii baay'ee ture tarmii lama gaafa naafu namoonni baay'een qubanatti eeraa turan isatti moota jaa turanii sanaan booda ijoollee Finfinnee tirree dura nagaan gaafatanii karaa gaafa piroojeektii keenya ibsuun nurraa nu jedhu gaafa garuu marsaa xumuraatirra gaafa geenyu bakka waa bakkuma garuma deemu nafana deemu sanaan booda maquma kiyyaan argee gaafa mo'adhu sakuritiidha maqaan kee qubaa jechuun namni hunduu feega beekati achirratti faayinaalistii jedhama tarmii akkanaatirra faayinaalistii nama akkanaatti jedhamee waama sanaan booda ati of hin beektu gaafuma sadii waamta gaafa waltajjii irratti faayinaalistii Gurmesa Gobena gaafa jedhan maal gotaree gammachuma jalqaballee poteenshaalii baay'ee waan baay'ee baasaa ture baasii baay'ee baasaa ture kanaaf baay'een gammadee booda gara Afrikaatti deemaa ture gara Afrikaatti gaafa deemtu immoo kana eegammoo adhee kan Afrikaa kana homaan jedhu jedhee tanaan abdii horachaa ture. Sanaan booda bifa saniin Afrikaa keessatti immoo top 10 yookaan isa sadarkaa 7ffaa akkasiin bifa saniin top 50 top 100 kan jedhamu jira. Bifa saniin sadarkaa 7ffaan xumure jechuudha dorgommii Afrikaa. Akka Afrikaa chaalenjii kan ture sa'aatii ture. Ati sa'a 3 piroojeektii hagam ibsita. Sa'a 3tti pireezantii goota. Yoommoo akka carraa alatti egzibishinii agarsiisa garagaraa waan hojjettisan agarsiifta. Ani immoo sa'a 3 pireezentii godheen sa'aatii gamtaa Afrikaatti agarsiisaa turre sanaan booda sa'aatii hafesan immoo alatti warra daanyaa kana maalan godhaa ture agarsiisan ture jechuudha. Maaliifin akka piroojeektii sii baraniif jechuudha. Alatti shoo irratti agarsiisan ture gaafas bifa saniin akka carraa ta'e 7ffaa jechuudha akka Afrikaa bifuma saniin gaa xumurree itti injifannee gana milkoofne jechuudha. Hayyee
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa keenya shanan shootii yeroo nammoo yeroo keessummaati. Yeroo keessummaa keenyaatiin keessummaa nuti waliin turtii taasisaa jirru dargaggoo Gurmesa Gobena Holaati. Isin gidduutti qophii buna shaayii keenya daawwadhaa walitti deebina. Biyyoota qonnaan badhaadhaan shanan. Wantoota jiruuf jireenya addunyaa irratti hirkatu keessaa qonnaan tokko. Qonna jechuun lafee dugdaa jireenya hawaasa addunyaati. Qonna malee oolmaaf bultiin gaaffii jala galti. Qonna malee nagaan hin jiru, qonna malee jiruuf jireenya hin jiru. Qonni jiruuf jireenya hawaasa addunyaa keessatti hagas murteessaa ta'e kun dinagdee addunyaa keessattis shoora olaanaa taphata. Addunyaa kanarraa biyyootni dinagdeen isaanii baay'inaan qonnaa irratti hirkatu hedduun kan jiran yoo ta'u, akkasumas biyyootni dhiyeessii qonnaa baay'inaan oomishuun beekamanis hedduudha. Biyyootni addunyaarraa qonnaan beekaman hedduun isaanii qabeenyi uumamaa isaanii qonnaaf mijataa waan ta'eef qofa osoo hin taane qabeenya uumamaa qabanitti sirriitti gargaaramuu fi meeshaalee teekinooloojiif mala ammayyaa ta'e gargaaramuun kan qonnaan dagaaguu danda'an. Mee biyyoota addunyaa kanarraa qonnaan dagaagan keessaa kanneen bebbeekamoo ta'an shanan isaanii buna shaayii jechaa waliin ilaallu. Shanaffaan Biraaziliidha. Biraaziliin biyya federaalaa Rippaabilikaa Ameerikaa kibbaatti argamtuu fi biyya guddittii kibba Ameerikaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti argamtuudha. Akkasumas biyyittiin bal'ina lafaa fi baay'ina uummataa qabaachuun addunyaarraa sadarkaa shanaffaa irratti kan argamtu yoo taatu, bal'inni lafa ishees iskuweer kiiloomeetirii miiliyoona 8,515,767dha. Baay'inni uummata isheetii ammoo miiliyoona 209,4dha. Biyyittiin walakkaan ishee bosona uffattee kan argamtu yoo taatu, haalli kunis Biraazil bokkaa bal'inaan akka argattuuf carraa guddaa uumeefii jira. Bal'inaan bokkaa argachuun ishee ammoo biyyittiin oomisha kuduraa fi fuduraa bal'inaan akka oomishtuuf daandii saaquu danda'ee jira. Bal'ina lafaa biyyittiin qabdu keessaa parsantii 31 kan ta'u qonnatu irratti gaggeeffama. Giddugaleessaaf kaaba biyyittiitti lafni argamu qonnaaf mijataa ta'uu baatullee kibbi Biraazil lafa qonnaaf mijataa waan ta'eef naannoo kanatti qonna bal'aatu adeemsifama. Biyyi shonkoraa bal'inaan oomishuun beekamtu Biraazil loon, buna, atara, boobee fi shonkoraa oomishuun gabaa addunyaatti dhiyeessuun beekamti. Haaluma kanaan qonni yookaan agriikaalchar GDP biyyittii keessatti parsantii 23.5 qooda yookaan kontribuushinii qabaachuu danda'ee jira. Qonna bal'inaan geggeessuunis addunyaarraa Biraazil sadarkaa shanaffaa irratti argamti. Arfaffaan Indoneeziyaa. Kibba Eeshiyaatti kan argamtu Indoneeziyaan biyya lammii ardii daneessa yookaan tiraanskoontinentaal biyya taateedha. Indoneeziyaan odola baay'ee qabaachuun addunyaarraa sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamtu yoo ta'u, odolli Rippaabilikaa Indooneeziyaa keessatti argamus lakkoofsaan 17,508 ta'a. Lakkoofsa uummataa bal'aa qabaachuunis addunyaarraa uummata miiliyoona 265 qabaachuun sadarkaa arfaffaa irratti argamti. Qonni yookaan agriikaalchar biyyittii keessatti bal'inaan kan adeemsifamu yoo ta'u, GDP biyyittii keessattis shoorri inni taphatu parsantii 14 kan shallagamuudha. Biyyittiin ruuzii, zayita, kokonaatii, buna, shaayii, tamboo fi bu'aa oomisha qonnaa kanneen biroo bal'inaan oomishuun kan beekamtu yoo ta'u, biyyittii keessatti waggoota 50 darban duraa kaasee qonni yookaan agriikaalchar GDP biyyittii keessatti wantoota qooda olaanaa taphatan keessaa isa tokkodha. Bara 2012tti qonni namoota miiliyoona 49tti lakkaa'amaniif carraa hojii kan uume yoo ta'u, haaluma kanaan qonni humna hojii biyyittii keessatti argamu keessaa parsantii 41 qooddata. Yeroo ammaattis lafa biyyittiin qabdu keessaa parsantii 31tti kan shallagamu qonnaatu irratti adeemsifama. Haaluma kanaan Indoneeziyaan biyyoota addunyaa qonni bal'inaan keessatti adeemsifamu keessaa sadarkaa arfaffaa irra jiraachuu dandeessee jirti. Sadaffaan USA. USA'n biyya Rippaabilikaa Federaalaa Ameerikaa Kaabaa, Kanaadaa fi Meeksikoo gidduutti argamtuudha. Bal'ina lafa guddaa qabaachuun addunyaa irraa biyyittiin sadarkaa sadaffaa irratti kan argamtu yoo ta'u,
baay'ina lakkoofsa namaa qabaachuunis uummata miiliyoona 327.2 qabaachuun addunyaa irraa sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Baqattoota lakkoofsaan hedduu ta'an biyya isheetti fudhachuun kan beekamtu USA'n haalli kunis biyyattiin biyya sabdaneessa, yaaddaneessaa fi aaddaneessa keessummeessitu ishee taasisuu danda'ee jira. Qonni yookaan agriikaalchar gumaacha guddina dinagdee biyyattiin argamsiistu keessatti wantoota qooda olaanaa qaban keessaa isa ijoo ta'uu baatullee qonni biyyattii keessatti lafa bal'ina square kiiloomeetirii miiliyoona 3,730 uwwisee argamu irratti kan geggeeffamuu fi bakka qonnaa miiliyoona 2tti lakkaa'amutu biyyattii keessatti argama. Oomisha biyyattiin gara biyyoota birootti dhiyeessitu keessaa parsantii 23tti kan tilmaamamu bu'aa oomisha qonnaa yoo ta'u, qonni kunis GDP biyyattii keessatti parsantii 1.2 gumaacha taasisa. USA'n gurgurtaa oomisha qonnaa bara 2017tti gabaa addunyaatti dhiyeessite irraa doolaara biliyoona 140.47 argachuu dandeessee jirti. Bara 1995 haga 2017ttis biyyoota USA'n oomisha ishee bal'inaan itti gurgurtu keessaa baha Eeshiyaa, kaaba Ameerikaa, kibba Eeshiyaa fi gamtaan Awurooppaa kanneen ijoodha. Oomishoota qonnaa USA'n sharafa guddaa irraa argattu keessaas fakkeenyaaf kan bara 2014 yoo ilaalle boqqolloo irraa doolaara biliyoona 52.4, atara irraa doolaara biliyoona 40.3, boobee irraa doolaara biliyoona 11.9 fi oomishoota qonnaa kanneen biroo irraa doolaara biliyoonotaan lakkaa'aman argattee jirti. Akka gabaasaan dhaabbata USDA yookaan The United States Department of Agriculture ibsetti. Egaa qonnaan guddina dinagdee USA keessatti yookaan GDP biyyattii irratti parsantii 1.1 haa gumaachu malee garuu USA'n biyyoota addunyaa qonnaan bal'inaan geggeessan keessaa sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Lammaffaan Indiyaa. Indiyaan biyya dimokiraasiin beekamtu addunyaa kibba Eeshiyaatti argamtudha. Baay'ina uummataa hedduu qabaachuun addunyaa irratti sadarkaa lammaffaa jechuunis uummata biliyoona 1.36 kan qabdu Indiyaan bal'ina lafaa guddaa qabaachuunis biyyattiin addunyaa irraa sadarkaa 7ffaa irra jirti. Akka dhaabbata International Money Fund yookaan IMF ibsetti Indiyaan biyyoota addunyaa guddina shaffisaa argamsiisaa jiran keessaa ishee tokkodha. Guddina shaffisaa biyyattiin argamsiisaa jirtu keessatti wantoota shoora olaanaa taphatan keessaa tokko qonna yoo ta'u, qonni GDP biyyattii keessatti parsantii 17.4 shoora taphata. Parsantii 58 kan shallagamu jireenyi uummata biyyattii qonna irratti kan hirkatu Indiyaan biyyattiin qimamii fi bu'aa qabiyyee qimamii oomishuun addunyaa irraa sadarkaa 1ffaa irratti argamti. Kuduraa, fuduraa, ruuzii fi boobee oomishuun addunyaa irraa sadarkaa 2ffaa irratti kan argamtu Indiyaan humna hojii biyyattii keessaa parsantii 50tti kan shallagamus qonna irratti bobba'ee jira. Biyyattiinis bu'aa oomisha qonnaa gabaa addunyaatti dhiyeessuun addunyaa irraa sadarkaa 7ffaa irra jirti. Bu'aan oomisha qonnaa yookaan agriikaalchar biyyattii USA, gamtaa Awurooppaa fi biyyoota kibba Eeshiyaa dabalatee gara biyyoota addunyaa garaagaraa 120tti lakkaa'amanitti dhiyeeffama yookaan ekspoortaa. Indiyaan lafa qonnaaf mijaawaa heektaara miiliyoona 159.7 qabaachuun USA'tti aantee biyya sadarkaa 2ffaa irra jirtudha addunyaa irraa. Haaluma kanaan akka qorannoon bara 2013 dhimma oomisha qonnaa biyyattii irratti xiyyeeffachuun adeemsifame ibsutti oomisha qonnaa biyyattiin oomishtu keessaa ruuzii irraa waggaatti doolaara USA biliyoona 42.57, aannan gafarsaa irraa doolaara biliyoona 27.92, aannan loonii irraa doolaara biliyoona 18.91, boobee irraa doolaara biliyoona 13.98, maangoo irraa doolaara biliyoona 10.79, shonkoree irraa doolaara biliyoona 10.42, jirbii irraa doolaara biliyoona 8.65, muuzii irraa doolaara biliyoona 7.77 fi oomishoota qonnaan wal qabatan kanneen biroo irraa biyyattiin waggaatti doolaara USA biliyoonaan lakkaa'aman argatti. Haaluma kanaan guddina dinagdee biyyattiin baroota dhiyoo as galmeessaa jirtu keessatti qonni parsantii 17.8tti gumaacha guddaa gochaa jira. Addunyaa irraa qonna bal'inaan geggeessuunis Indiyaan sadarkaa 2ffaa irratti argamti. Tokkoffaan Chaayinaadha. Baha Eeshiyaatti kan argamtu Chaayinaan biyya lakkoofsa uummataa hedduu jechuunis uummata biliyoona 1.43 qabdu ta'uun addunyaa irratti sadarkaa 1ffaa irratti argamti. Chaayinaan biyyoota addunyaa guddina shaffisaa argisiisaa jiran keessaa USA'tti aantee sadarkaa 2ffaa irratti argamti. Bal'ina lafaanis Raashaa, Kaanadaa fi USA'tti aantee sadarkaa 4ffaa irratti kan argamtu Chaayinaan biyya meeshaa gara alaatti gurguruun yookaan ekspoort gochuun addunyaa irraa tokkoffaa taatee fi alarraa meeshaa bittee galchuu yookaan impoort gochuun ammoo USA'tti aantee biyya sadarkaa 2ffaa irratti argamtudha.
Chaayinaan lafa qabdu keessaa parsantiin 54.81 lafa qonnaaf ooluu danda'u yoo ta'u, qonnis GDP biyyattii keessatti parsantii 12 qooda yookaan kontribuushinii qaba. Namootni miiliyoona 300 lakkaa'aman biyyattii keessatti hojii qonnaa irratti bobba'anii kan argaman yoo ta'u, ruuzii, qamadii, boobee, shunkurtii fi jirbiin oomisha biyyattiin bal'inaan oomishtu keessaa kanneen ijoodha. Haaluma kanaan qonna yookaan agriculture bal'inaan gaggeessuun Chaayinaan addunyaa irraa sadarkaa tokkoffaarratti argamti. Oomisha biyyattii keessaa sharafa guddaa argamsiisuun kan beekamu ruuzii yoo ta'u, itti aansuunis boobeen isa lammaffaadha. Babal'inni hojii qonnaa biyyattii keessatti dagaagee biyyattiin oomisha qonnaa biyya alaa irraa silaa galchuu yookaan import gochuu qabdu hir'isuun tasgabbii qaala'insa jireenyaa dabaluu fi akkasumas biyyattiin midhaan nyaataan akka of dandeessuuf carraa guddaa uumuu danda'ee jira. Kana qofa osoo hin taane oomishni qonnaa biyyattiin gabaa addunyaaf dhiyeessitus hedduu yoo ta'u, haaluma kanaan oomishootni Chaayinaan gabaa addunyaatti dhiyeessuun sharafa guddaa irraa argattu keessaa ruuzii irraa waggaatti doolaara USA biliyoona 378.8, shunkurtii irraa doolaara biliyoona 227.2, akurii atarii irraa doolaara biliyoona 108.5, jirbii irraa doolaara biliyoona 15, baala shaayii irraa doolaara biliyoona 1.5 fi akkasumas oomishoota qonnaa kanneen biroo irraa waggaatti biyyattiin doolaara USA biliyoonota lakkaa'aman argatti. Haalli kunis qonni GDP biyyattii guddisuu keessatti shoora olaanaa akka taphatu taasisuu danda'ee jira. Egaa walumaa galatti bara 2013 irraa eegaluun Chaayinaan oomishoota ishee gabaa addunyaaf dhiyeessitu irraa doolaara USA tiriliyoona 1.9 avreejiidhaan kan argattu yoo ta'u, oomishoota kana keessaa oomishni bu'aa qonnaa oomishoota galii guddaa biyyattiif argamsiisan keessaa kanneen ijoodha. Haalli kunis Chaayinaan bara 2013 irraa eegaluun oomisha gara alaatti gurguruudhaan addunyaa irraa sadarkaa tokkoffaa ta'uu USA morkattee irraa fudhachuu akka dandeessu ishee taasisee jira. Horaa bulaa. Hayyeegaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii buna shaayii irraa walitti deebinee jirra. Turtii dargaggoo Gurmeessaa waliin taasisaa jirru. Egaa ammas nu hordofaa isiniin jenna. Meegaa Gurmeessaa amma maaltu jira egaa ogummaa ati waan haga ammaatti kalaqxe egaa daawwattoonnis waan argaa turanii kan ammallee ilaalaa jiran jira. Egaa ogummaa kee kana namoota qooddee fi qabda fakkeenyaaf yookiin immoo namni sirraa ilaalee milkaa'ina kee argee yookiin ogummaa kee kana sirraa qooddate ittiin milkaa'ee jira yookiin immoo ati kan qooddee fi kan barsiistee fa'aa qabda. Egaa ani yeroo baay'ee of qofa qabadhee deemaan turre. Maaliif ati biyya kana jijjiiruudhaa fi hiree Afrikaa kana jijjiiruudhaa fi because Afrikaa keessatti waan baay'ee gad dhufaa jira. Saayintistoonni baay'een ba'an jiranii, kalaqxoonni baay'een ba'an jiranii. Harkuma keenya biyya alagaa jala qabachuu malee hiree biyya keenya qabachiisuudhaa fi hammi ijoolleen keenya itti qophii ta'an gadi bu'aa waan ta'eef kanaaf furmaata waaraa waan ta'u ijoollee kalaqan kana kakaasuu jaalanaa fiduu irratti kan xiyyeeffadhe yeroo baay'ee of qofa qabattee deemuun faayidaan qabu hiikallee hin qabu. Yoo dhuguma biyya kanaaf yaadde ta'e of qofa qabattee deemuun hiikan qabu. Kanaaf waa'ee kee gaafachuu dandeessa gaafa kutaa elementarillee gaafa kutaa 6 ta'u. Gumii saayinsii teknoolojii sadarkaa elementaariitti illee dhaabee sanaan booda socho'ee wajjin sochoosaa turre ijoollee baay'ee wajjin garaagaraa kalaqaa turre gaafan immoo kutaa haayiskuulitti dhufu bifuma saniin kalaqa garaagaraa kalaqaa ture akkasuma immoo gaafan qophaa'inatti dhufullee gumii saayinsii teknoolojii dhaabeen kalaqa garaagaraa fakkeenyaaf kutaa qophaa'ina keessatti workshooppiin qaba yuunivarsiitiin naa hojjetee. Achi keessatti kalaqa garaagaraa ijoollee wajjin kalaqna mana qabnaa mana san keessatti waan garaagaraa kalaqna akkasuma laabii waan barbaachise immoo laabii seenne waan garaagaraa shaakalaa turre akkasuma waan garaagaraa testii gochaa turre ispeeshaalii gaafan kutaa 9 fi 10 baradhu baakteeriyaa kingota jiran fakkeenyaaf kingoof orgaanizimoota qorachaa ture. Baakteeriyaa faangasiisti vaayirasii kana qomonne isaa maayikirooskooppiidhaan baay'ee appilaayi gochaa ture. Sirriitti daqonnaa geessaa ture. Gaafas chaalenjii guddaa ture. Barnoota isaan gaafas waan taa'ee dubbisaa ture. Gaafas ijoollee wajjin shaakallaa turre. Namoota baay'ee fuulduratti fidaa ture.
Istiin naa uummallee fudhatte Arsii Yuunivarsiitii keessatti Arsii Yuunivarsiitiin qabeenyi qabu hundaan cinaa dhaabbate kanaan qaqqabsiisee jira. Kanaaf Arsii Yuunivarsiitii keessatti illee gumii saayinsii fi teekinooloojii dhaabeen ijoollee hamma tokko ispeeshaalii ijoolleen waanuma qaban waanuma sammuudhaa qaban namni ati soshaalii waan baratteef yookaan immoo naachuraalii waan baratteef kalaqaa taatee murteessuu qabdu namni ogummaa baratu kamiyyuu waan sammuusaa keessatti uumame ifatti baasuu qaba hawaasatti baasuu qaba ilaalcha waan hin qabuuf namni soshaalii barates naachuraalii barates gumii kana keessatti galmaa'ee gumii saayinsii teekinooloojii Arsii Yuunivarsiitii saayinsii and teekinooloojii and innoveeshin kilab jedhama maqaan isaati achi keessatti dhaabeen ijoolleen dandeettii qaban hunda isaanii fakkeenyaaf kitaaba garaagaraa kan maxxansan akkasuma immoo taalentii garaagaraa kan qaban akkasuma kalaquma kanas rakkoo uummataa fakkeenyaaf seminaarii qopheessitaa proposaalii qopheessitaa ijoolleen bifa sanii rakkoo irratti xiyyeeffatanii riisarchii isaanii akka hojjetaniif gumii kana dhaabeen gumii kana keessatti shaakalanii akka isaan rakkoo uummataa furaniif akka isaan gara fuulduraatti dhufaniif gochaa jira. Amma immoo dabalataanii kuni qofti gahaa miti maalifiin haalli addunyaatti deemaa jirtu haala hamaadha waan ta'eef haalli addunyaatti deemaa jirtu haala sodaachisaa waan ta'eef namoota baay'ee fuulduratti fiduu qabda namoota kalaqa hojjetan gara fuulduraa fiduu qabda kana gochuuf immoo siistema ati waan baay'ee gartee ta'an amma gaafan kutaa elementariitirraa kutaa 4-5 irraa gaafan ka'u waan baay'ee keessa darbeera chaalenjii baay'ee keessa darbeera kanaaf akka isaan immoo haala salphaadhaan gara kalaqaatti dhufuu danda'an siistema akkasii amma qopheessaaf hin jira biyaalefiini ati dhaloota qaluu qabda dhaloonni dammaquu qaba saayinsii irratti dhaloonni gaafa hin dammaqne hireen biyya kana sodaachisaadha jechuudha. Kanaaf siistema isaaniif ta'u ispeeshaalii namoota elementarii irraa daa'immantu gaafa yeroo baay'ee hawaasa naannoo keenya keessatti ijoolleen keenya baadiyyaa kalaqaaf yeroo baay'ee hin kaka'ani maaliifin namni naannoo keenyatti illee baadiyyaatti ati kalaqan daa'ima konsiidariin godhani gaafa isin kalaqa waan tokko kalaqtu gaafa horii eegdu daa'imman isa agadaadhaan waan tokko toshitu waan tokko tolchitee bubbetti qabdu gaafa inni balallisu gaafa sila yaalii godhaa turu daa'imni suni kanaaf yoo xiqqaate inni barnoota elementarii keessaa gara haayiskuuliitti gaafaadhaan siistema isaan haala salphaadhaan gara kalaqaatti dhufuu danda'an waan isaan fayyaduu danda'u akka isaan chaalenjiin taanetti waan isaan potenshaal godhatanii waan tokko kalaquuf dandeettii isaanitti uummachuu danda'an amma siistema akkasii qopheesseef yoo waaqni jedhe isaan bira ga'uuf irra jira jechuudha bifuma kanaan ijoollee kakaasee wajjin dhufaa jira jechuudha. Hayyee gaarii dhagaa mee amma meeshaalee ati hojjette kana meeshaalee qonnaan bulaa tajaajilan kana qotee bulaan yoo barbaade eessaa argata? Egaa magaalaa Meqii fakkeenyaaf wiirtuu qorannoo qaba. Achuma keessatti illee namoonni muraasni dhufanii tolchisiifatu magaalaa Meqiittis argachuu danda'u. Amma immoo waaqni jee ji'a 2 booda asuma magaalaa Finfinneetti haala mijeessaa jira akka uummata bira ga'uu fi akkasuma immoo amma yuunivarsiitiin Arsiitti illee meeshaa kana warra humnaan bitachuu barbaadu raabsuudhaaf qophiirra jira. Akkasuma immoo rakkoon bakka itti ka'e kana fakkeenyaaf aanota yoo xiqqaate Arsii godinoota Arsii keessa aanota 6 ol kan ta'anii boqqolloo isaanii raamoo geerriyaan hubamu godinoonni Arsii naannoo aanonni 6 keessatti boqqolloo baay'ee oomishu. Kanaaf boqqolloo sana oomishuudhaaf raamoo geerritu sadarkaa itti flower stage'itti sadarkaa shuraa sanitti raamoo suni qaba. Kanaaf namni keenya haayilaandiidhaan qoricha san pesticide godha. Akkasuma immoo qorichi kun dangerous ta'uu isaati namoonni naasfaa keddudatti baatanii bifan hammaataa ta'uu isaa waan ta'eef gargaarsa dhaabbilee garagaraa gaafachaa jira. Egaa gaafa gargaarsi kun argame immoo aanota kanaaf raabsinee yoo xiqqaate aanota godinoota Arsii 6 kanaaf meeshaa kana raabsuudhaaf qophiirra jirra. Akkasuma immoo warra fakkeenyaaf faarmii babal'aa qaban Arsii Baalee Gobbaa akkasuma immoo gara Wallaggaa akkasuma immoo gara Harargee warroota faarmii gurguddaa qaban meeshaan kun sustainability waan ta'eef geographically qo'adhee kalaqe waan ta'eef isaan bira akka ga'uuf amma research center garagaraa wajjin mari'achaa jira. Maaliifin yuunivarsiitiin illee rakkoo uummataa furuudhaaf karaa community serviceetiin gahee qaba waan ta'eef bifuma kanaan deemne gaafa immoo humna bal'aa horanne meeshuma kana qofa osoo hin ta'in kaampaanii bal'aa ta'e kaampaanii agro machinery sustainable of Itoophiyaa kan jedhu maashinii biyya kana wajjin wal simaa ta'e ilaalee
qorachuu danda'u kaampaanii akkasii amma uumuudhaaf tattaaffii gochaa jirra waaqni jee waanuma bifuma kanaan qaamota warra barbaadu bira ga'uu danda'a. Ispeeshaalii ji'a lama booda Finfinnee irraa raabsuudhaaf qophuumarra jira waaqni nu gargaare jechuudha. Hayyee gaariidha. Amma ammoo as deebineeti kalaqa meeshaalee kanarraa as deebineeti gurmeessaan akka dubartiitti midhaan daakuu dhagaadhaan daakan kana indaakaa faa jedhu harmee hojii gargaartamoo moo gama sanaan ammoo maaltu jira akkasumas ammoo halkan walakkaa guyyaa tokko maasii namaa keessatti faa argamte mucaan kun falfalaadha moo falfaltuudha faa jedhamtee haga community keessatti yookiin immoo uummata naannoo kee keessatti haga maqaan kee ka'uutti sadarkaa sanarra geessittaa jedhan maalidha kun maaltu jira gama sana? Egaa akkuma dura sii kaase namni saayikooloojiyaan si ajjeesa naannoo keessatti. Kanaaf ani immoo addunyaa saayikooloojii keessan turre. Ani addunyaa waa abuuru addunyaa waa argachuu keessan ture. Fakkeenya ani gaafanii gajjee daffaqu ani firii naannoo waa irraa argama jedhanii eeruuna ga'ee argadhisanii isa sanan daffaqee hin daaka. Erga daakeen booda wanti suni firii son jechuudha. Firii sirraa zayitii argadheedha firiin ani gajjee daffaqaa ture. Gaa nu biratti gajjee kan daffaqu dubartiidha. Kanaaf haadha kiyya gargaaruuf daffaquu osoo hin taane daffaqaa waan biraa hororuuf osoo hin taane argannumaaf jechuudhaan argannuma isa qoricha bicheeffadhaatii fi zayitii motoraa san bifa saniin argadhe bifa saniin nan daffaqee bifa sanii hororee jechuudha firii san hororee firiiwwan garaagaraa san hororeen sanaan booda bifa distileeshiniitiin baase jechuudha. Sanaan booda bu'aasaa saniin qoricha farda sanii fayyadamee akkasuma immoo zayitillee bifa saniin bishaaniif zayita bahee isaan fractional distillation adda baasee isa amma zayitii sin jedhe san fi waan boba'u san bifa saniin argadhe. Kanaaf namni gaafana waan kana hojjedhu namni gaafa gajjee daffaqu dubartuma nama se'a. Haadhumaaf waan daffaqasisaa yeroo baay'ee namni haadha jaalatu uma daffaqaafi. Kanaaf yaani argannumaafan daffaqaa ture argannumaafan gajjee horraa ture jechuudha. Inni biraa immoo kan halkan deemee maasii namaa keessatti waan biraan naan jedhani nu biratti namni moora jedhani namni galgala harree gurraatti yaabbateeti hin falfalaa jedhani namni akkasitti ilaalcha akkasitti jira. Ani garuu gaafas agamma yaalii san hin xumurre jiinii fakkeenyaaf biyya keenyatti xaafiin hin jiga. Kanaafi xaafii jigu kana akkuma kombaayinariin akka haamuuf xaafii akka dhaabbatu jechuudha. Xaafii akka margaatti qaqallaa ta'ee dhaabbatee kombaayinariin haamuu danda'u xaafii akkasii biriid godhee argachuu ture. Gaammaan xumurre qorannoo isaati gaafas gaafa yaalu fakkeenyaaf qaama biraa kan walirraa walitti biriid godhu jiinii baay'ee rileetiif maatii kan ta'an kanuma akka margaa wayitu jira bifuma akkuma xaafiiti yeroo baay'ee walitti dhiyaata faamilii tokko isa san qoradheen ispoorii isaa gara xaafiitti gaafa fiddu ispooriin xaafii jiiniin kan xaafiin pollineeshiniin xaafii ispoorii kan itti banamu sa'a 11 halkan keessaa xiqqaa sa'a 11 haga sa'a 10 gidduutti banama. Sa'a san gidduutti ispoorii itti walitti biriir godhu san bakka biraatti qabattee sa'a san eegda jechuudha. Sa'a san eegdee achitti dhaqxee immoo kan xaafii san irraa gingilchitee sa'a sanitti baahan ta'e ispoorii isaa irraa gangalchitee irraa gattee sanaan booda kan margaa kan itti barbaadde san immoo itti gingilchita jechuudha. Bifa saniin gaafa gootu gaa namni gaafa tokko fincaanii hin ba'a. Gaafa buukana gaa na arga beekta. Gaafa na argu nama tokkotu immoo oduu waliin gaa. Sanaan booda faazarri xiqqoo bultii waan qabne sooressa waan ta'aniif innis akkuma abbaatti moruu eegalee jedhu. Akkuma abbaatti moruu eegalee kanaaf dureessa ta'uu barbaada. Qabeenya namni qabeenya gaafa horatu nu biratti hin mura jedhu. Amma fakkeenyaaf ati bultii baay'ee sooressa gaafa taate morteetti bultii san argatte falfaltee bultii san argattee siin jedhu jechuudha. Namni gaafa carraaqatuma ifaajee bultii argate namni waan biraa siin jedha. Kanaaf sister wajjin illee sadarkaa qabna ture. Sadarkaa ciccimoodha. Sadarkaa tokkoffaa oliifaa waan gisii gaafa argannu
ka'abbaa sanatti darbee faayu. Innaa hawaasa keessa waan baay'eetu jira. Hawaasni keenya waan baay'ee isin jedha. Saayikooloojikaalii gaafa laalte baay'ee ulfaata. Kanaaf gaafuma nasaa akka tokkoo fi sanitti maasii namaa keessatti ani bifa isa xaafii kana jiini isaa qorachuudhaaf gaafan olii gadi kaadhu akkas naan jedhani. Egaa nuyi jireenyuma qotee bulaa keenyaa san fooyyessuudhaaf olii gadi kaachaa turre qorra keessatti ati sa'aatii 11tti wannoo jechuun difficult inni ulfaata. Kanaaf waanuma san tureef akkas naan jedhani. Hayyee gaariidha gaa. Mee gara egaa turtii keenya gara dhumaatti kanan fidaa jiru. Gurmeessaan milkaa'eeraa jireenya isaatti yookiin immoo jireenya isaatti gaafansiin jedhu wanta amma hojjechaa jirtu kanatti milkoofteetta yoo milkoofne ta'e immoo gara fuulduraatti karoorri kee maali? Egaa atini gammachuu kanaan gammadee kanaaf gammaduu hin qabdu. Ani haganatti deemee milkaa'e jedhee namanu. Maaliifin gaafa hagana milkaa'e jettee amante isa guddatantu siyafa waan ta'eef. Kanaaf haganatti sadarkaa ammarra jirtu kanatti sadarkaa amma itti waa milkaa'e jedhu kanatti milkaa'e jedheen fudhadhu ittillee gammadu jechuudha. Maaliifin kan siyafu guddaa waan ta'eef jechuudha. Ganaa waan bal'atu si eeggata waan ta'eef ganaa wanti bal'aan fuuldura jirtu kan isa sanitti gaafa yaaddee isa fuuldura guddaa jiru saniif dhabda waan ta'eef haa ta'u waan hojjedhu irratti milkaa'ee jira. Garuu immoo galmi kiyya guddaadha. Ganaa wanti armaan dura amma booda wanti guddaan hojja'ee ittan gammada jedhu waan akkasitti waan amanuu fi haganatti baay'ee na gammachiisa jedhee ilaalu. Haa ta'u immoo ammarratti hamman hojjedhaa jiru kanatti hamman yaalaa jiru kanatti milkaa'ee jechuu hin danda'a. Garuu immoo agasmara guddisee ilaalee wanti itti gammadu hin jirnetti fakkaatu jechuudha. Gammachuu booda waan hin jira jedhee waan yaaduu fi isuma bifuma saniin ilaala jechuudha. Karoorri kee gara fuulduraan fakkeenyaaf qarshii miliyoona 1 kanatti mo'attee jirtu kan dorgommii GIZ qopheessee ture sanarratti akkasumas immoo carraalee barnootaa biyya bakka iddoo garaagaraatti akka argattee turre carraan akkasiillee akka dhufeeru odeeffadheen jira. Kana wajjin wal qabatee akka waliigalaatti karoorri kee gara fuulduraa maali? Egaa qarshii miliyoona 1 xiqqaadha. Ati kalaqaa taatee qarshii miliyoona 1 bakka garaagaraatti gaafa kutte xiqqaadha. Kanaaf haa ta'u immoo sochii absii ta'a. Sochii garaagaraa hojjechuudhaaf bakka garaagaraa deemtee liinki gootee waan garaagaraa walitti fiddee bu'uura siif ta'a. Bu'uura siif ta'a. Maaliifin namoota garaagaraallee kan na gargaara san caalaa baasuu danda'u. Kanaaf haa ta'u immoo haga tokko namarraa adda baatee socho'uudhaaf bu'uura siif ta'a qarshiin kuni. Egaa carraa barnootaa biyya garaagaraa isaanillee kan GIZ kunillee kan naa kenna jira kan yuunivarsiitiin Arsiitillee naa kenna jira. Egaa kuni barnoota ati haga tokko gaafa baratte waan irra jirtu san sustainable gochuu dandeessa. Success gochuu dandeessa waan ta'eef fuuldura kee gara fuulduraatti isa barnoota kana waan kaampaanii ammas hin jedhe kana rakkoo qotee bulaa rakkoo baadiyyaa keessa jiru kana kaampaanii qoratu dhaabeetuman barnoota kiyya hordofaa. Sanaan booda immoo tiimiin cimaa ta'e dhaabudha. Maaliifin rakkoo hammatu gad dhufaa jira waan ta'eef emergency tiimii kanuma kaampaanii kana sappoortii ta'an kanuma kaampaanii dhaabu kana sappoortii ta'an tiimii rakkoo gaanfa Afrikaa yookaan rakkoo Afrikaa irra gahuuf furmaata waaraa kennu karaa dhibeetiin haa ta'u karaa dhibee balaa tasaatiin haa ta'u rakkoo uummata keessa jiru haa ta'u tiimii deemee qoratee rakkoo sanii furmaata waaraa kaampaanii kana instituushinii kanatti dhufee qoratee uummataaf immoo furmaata kennuu danda'u. Yoo uummataaf illee furmaata kennuu dadhabe immoo kan qaama dhimmi ilaaluuf kennuu danda'u tiimii cimaa ta'e ijoollee kalaqa dandeettii addaa qaban ijoollee akka kiyyaa walitti fidee yoo xiqqaate tiimii akka Afrikaatti socho'ee hojjetu uumuudhaaf kuni karoora kiyya. Yoo waaqni jedhe galma gaajee yaada ammallee akka gaanfa Afrikaatti wanti baay'ee wanti eegalee jira. Haa ta'u namoota poteenshaalii gurguddaa dandeettii addaa nama qaban kalaqaan dandeettii addaa nama qaban walitti finnee tiimii uumnee tiimii kanaan immoo biyya keenya itti fufsiisuudhaaf hiree biyya kana jiruuf jireenya isaa itti fufsiisuudhaaf bifa saniin gargaaruudhaaf karoora akkasiin qaba jechuudha. Hayyee gaariidha gaa Gurmeessaa kun anaaf gaaffii gosa dhumaati. Dhaamsa mee dargaggoota akka keetiif dhaamsa yoo qabaatte gabaabsiiti nuuf dhaami. Dhaamsi akka dhaamsatti wanti hin dhaamu
dargaggoonni keenya kalaqni bu'uura waaroo biyya tokkooti. Kanaaf namni bakka jirutti namni bakka baratutti ijoolleen akka kiyyaa gaafuma kutaa elementary high school irraa baratanii waan baratan waan dirreetti baratan kalaqaan deeggaruu qabu. Fakkeenyaaf gaafuma kutaa elementary irraa high school irraa dhufan gaafuma kitaaba baratan san irraa maalan uumaa kitaaba kana gaafan baradhu biology physics gaafan baradhu maal uumuu qaba jedhanii keessa isaaniitti gaafii uumuu qabu. Gaafii gaafa uumanii waan kalaqaaf isaan kakaasu san immoo bifa dandahamaa ta'een argatanii yeroo kennuufii osoo hin taane waan gochuu qaban yeroo barbaadanitti gochuu qabanii fi akkasuma immoo bakka jiranitti kalaqaaf waa uumuudhaaf of jabeessuu qabu. Hirkattummaa alagaa jalaallee bahuu qabna. Hirkattummaa warra bargamaallee bahuu qaba. Warri bargamaa gaafa humna qabaate si gargaara. Gaafa humna hin qabaanne gaafa hin dandeenye sidhiisa deema jechuudha. Akkuma gaafa ivoolanii biyya weeraree warri faranjii nu gatee deemsanii Afrikaa gaanu Giinii san ture gatanii deema waan ta'eef kanaaf nuti Afrikaanii yookaan nuti ofiif ta'uu qabna. Waan ofii keenyaatti fayyadamnu ofii keenyaaf kalaquu qabna jechuudha. Kanaaf kun immoo murteessaadha. Dhimma filannoo hin qabnedha waan ta'eef dargaggoonni namni seektara irra jirutti instituushinii qorannoo keessa jirutti dooktaras gaafa ta'e barsiisas gaafa ta'e injiinaras gaafa ta'e namni bakka jirutti rakkoo hawaasaa irratti xiyyeeffatee kalaqa abuuruudhaaf qorannoof qo'annoo abuuruudhaaf tattaaffii akka godhu bakkuma jirutti jechuudha. Pilaanii addaa baasee sagantaa addaa baasee kalaqaaf deemuu osoo hin taane waanuma irra jirutti bakkuma irra jirutti rakkoo uummataa san hubatee kalaqa rakkoo san furuu akka furuun jedha dargaggootaaf namoota akka kiyya kalaqanii fi kanuma dhaamaa tasuma immoo gaafa kalaqtu abdii kutuun hin barbaachisu jechuudha. Abdii kutuun tasuma barbaachisu kalaqa keessatti maaliifini yeroo ati abdii kuttu sun yeroo silaatti galmatti geessu ta'uu danda'a waan ta'eef kalaquudha fi jiruuf jireenya keessatti abdiin kutuun tasumaan barbaachisu waan ta'eef abdiin kutinaadha. Kalaqa wanti galmaasi ga'u ifaa ijoolleen hin cinne tattaaffii olirraan hin cinnetu galmaasi ga'a waan ta'eef tattaaffii olirraan hin cinnetu kalaqa haaraa tiisiif qaqqaba waan ta'eef kanaaf tattaaffii olirraan hin cinne gaafa godhanii kalaqa barbaadan san galma barbaadan san gahuu danda'u waan ta'eef bifa kana kalaqaan hin cinne hiree biyya keenya illee tarkaanfachiifne kabachiifnee biyya tana bara baraaf jiraachisuu qabna jedheen amana jechuudha. Hayyee guddaa galatoomi. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii yeroo keessummaa keenya har'aatiin turtii nuti dargaggoo akkasumas abbaa kalaqaa ilma abbaa gadaa Gobena Hoolaa dargaggoo Gurmeessaa waliin taasisnee haga ammaatti kan daawwattan ture. Torban sagantaa gara biraa qabannee isiniif dhiyaannaa hagasittuu torban gaarii biyya nagaa jiraadha.